أما برشيكتو مخلي أزقب بعد قرآن في دي برسيوتو برمان تنجيب الدبلمة تاب قد أسمع إيجا صح صح شيء والله gara sin akkasitti jira gara biraatiin immoo kadhaan karaa hedduun baay'atte har'a 10,000 kennita boruu 10,000 kennita haga ji'aatitti 10,000 hin ofi namni kun ofiifuu miskiina maqaa garagaraatiin irraa guuranii gaaf kaani sadaqaa taate sadaqaan taatu ajiriin argatu yaani mallaqni isaa isaan hafne wallahi namni akkasiin miidhamaa jira warri karaa sanii miidhamtanillee of eeggadhaa sadaqallee mootu homa argitanitti waan kennina wanni sun madaala laala hagam gartanii rakkoo qabaa hagam rakkoo hin qabne wanni kun yoon gargaarra jettan fakkeenna nama dhibamaa tokkoo fi yookiin waa ijaarsa wahii wal bira dhufe kamtu irra gartanii ajiriinaa qabaan isinii galuu qaba jecha miidhamaa san gargaaruu caala fakkeenna amma namni gariin ol ka'ee kitaaba bitaa jedha kitaabuma gartanii wahii chaalenji jedha achirratti waanaa kennan kadhaa beeki kun guyyaa qiyaama rabbi irraa gaafatu mallaqa kanarraa nama oli qabu kana garuu ati kitaaba san biturra rakkataa ganda keetii rakkoo baasutu si caala rakkataan ganda keetii ajirii lama sii qaba akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama miskiina hiyyeessa gargaaru ajirii sadaqaa qofa qaba jedhan nama moo rahima kee ta'e fira kee ta'e gargaaruun ajirii lama qaba jedhan ajirii sadaqaatii fi ajirii rahimummaa sufatuu sii ta'a osoo haadha abbaan kee rakkoo keessa jiran osoo obboleessi kee adaadaan ta'e rakkoo jirtu walii gad deemtee guyyaa marti chaalenjii guyyaa marti gargaarsa guyyaa marti maali mallaqa gara biraatitti fixxee ajiriilleen argattu yeroo biraa hin gaabbita jecha mallaqni sun nyaatame mallaqni gaafa duraa walii guuran sun guutuun isaa bakka hin geenne yoo jedhan mataan sima nyaatama jecha simatu rifatta ajirii sanillee argattu kanaaf waan kasaaraan dalagina diiniin kenna kasaaraa nama hin barsiisu diiniin kenna gowwaa nama hin godhu hin gowwoomina keessattuu waa'ee geemii jedhan kana waa'ee gartaniitiin tiktook irra kennan kana wallahi harka keessaa deeffadha harka caalu isin sharikaa tiktookii kaambaan isan gargaaraa jirtan warra qabeenya qabu yoo isin waa takkatti darbitan parsantii 75 ka jiraati kanaaf bakka kanatti akka hin nyaatamne hawaasa keenya فيانا دي والله برس بريدة نمني يو دقي قالوا نمني خينا ولا دقي والله برس جابتي قالوا ورخوني I think سوسة فكاتي وروني كاراراتي ملتشو وربادني ما لم ندو دبرها اوكي جو آدم توجي لما كان بدأ أنا درجة. إيه سيدو يره. أنا درجة. لكن ما تكونون دي دبتاني جرا. أنا درجة لكن أنا درجة. دوغارة بيزو بچورا. إندو بني. أورومو درون دبتو كذا بده بامودا. يا رابطو خاص مرة قلتي وانتني واني تفاجئ ما ميديا كنا وانغاري خاصة جرتني. السلام عليكم وانت كذنون. يالكابا. اتفاجئ من سوشيال ميديا ده كمولي كلا globally challenge جدا جرو. Dati community Oromo community kun community hanqinni jiraatu si wanuma walii galaati jechuu barbaadeeti garuu waan tokko ajaa'iba si ta'u maqmaasi tokko eegaluu himuu barbaade gabaabseeti akkuma oduuti gartee waan hadiisa quraanaa miti rabbiitutu nabi Muusaadhaan alayhi salaam arrafoon namaatti naajamee jeen jean gartee warra fatul wadaa beeyte amma kana Nabi Musa kun fon nama kana barbaad esuma en fida diro rabbumman kunu fon mo anatu hajame hesa en fida je barbaade biya hunda da ke fon nama akan jirre gizi arke namti keto go kharabbi ngarte soda rabbi gesa khay bira da ke aboga baade fidavi jannani namtichi haaf godheetuma miila isaa kanarraa mureetti kanne aboo namtichana foon kasirraas numa jira kun wanarraas numa jiraati foon kan barbaaddaa jeen jagan irra guddaan namni keenya wal gorsuun wal qajeelchuun gaarii akkuma ta'etti osoo jiru yeroo hedduu ala waa barbaanna of qulqulleessuu tanaatu jira
amma mucaan tokko amma sitti mana kana keessa seene dubartoota wayii maqaa yaamee arrabsaa akkasitti akkaataan sana akkaataatti wal gorsanii miti tokko naamusaa miti haqaas miti lammaffaan akka walii galaatti obsi please mit godhadhu lakkii haasawaan bitadha ansiisin tuyinne nama narrabsine atummaan maal dubbii sun dhaggeeffatin haasawita maquma isaaniitu yaamtee specifically irraa dubbachuun sirriidhaa miti adabaa miti baala gummaadha yoo kas taate walitti mana kana kabajaan qabaa miti kishoo dabaddu so bala walumaa galatti maali social media irratti gurbaa kan nurraa qabe gaa maali wanni naan jee maqaa isaatiillee hin qaabne akkuma jeneraalitiin akka gorsaatti kaasaa jira as jiraas waan ta'eef maqaa namaa kaaftee nama gorsuun public irratti tokkoffaa irratti gorsaa miti that is what highlight wanni godhuu barbaade tokkoffaa irratti akka walii galaatti miidiyaan sheekotiin ma fakkeenyaa kaasanii jirtan sheekotiin namoota komachuu hin dandeessu namoonni hayyoonni nama komachuu hin danda'an ma fakkeenyaa namoonni gariin beekumsa kana kaasaa jiranii ijoollee hedduun hin baranne ijoollee re'ee hedduu ijoollee Suudi Arabiyaa tana ta'a ijoolleen Suudi Arabiyaa feeliyerii akka communitytti kufne akka sabaatti kufne rizaaltii keenya malee hanqina isaaniitii miti hanqina sabaati osoo nuti saba jabaa taane future gaarii isaan kana provide goonee fi isaan arraan tana barnootaanis isaan hin komannu biyya namaa ta'anis jennee isaan hin komannu warreen barnoota hin qabanii wanni jaan waan kana hundaa'u gizeef keessa deebifnu wanni isin jettan guututti dhugaadha irra deebuun nan barbaachisu garuu ammoo adeemsi hayyoonni namni waa beekuus dhufee namoota waan beekne ingilishii hin beekne maarree hin beekne walaaqala haasa'u dhaabuu qaba. Waliigalatti ijoollee Suudiidhaa jettanii nama akkaataa nama xiqqeessa kunis hafu qaba. Maaliif ijoolleen Suudiidhaa saba Oromoodhaa kufee akka sabaatti hanqina keenyaatutu isaan Arabaa daleessise. Kana fudhachuun barbaachisa. Kanaan jaa walumaa galatti haasoo bareedaa jettanii. Laal wanta akka there is I think I see some misunderstanding. Maal kreeta categorize godhanii keessatti abaaruun sirriidhaa miti doggora. Akka hawaasatti kufnee bu'aa gartee kufaatii keenyaatii kan ittiin deeggar. Abbo caffeenuu kan ni gaamma. Sirriiga garuu daal eenyu abbaa mudaa wanni gochuu. Odeemati lama shanu sunirra. Wanni gochuu qabdu. Soddaaboo deeggar. Akka hawaasatti kufuu yes haa ta'u garuu kufaatii keessaa namni arrabaan hin bahu wal xiqqeessuudhaan hin bahu wal qaanisuudhaan hin bahu. Kanaan namni abbaa mudaa. Inni dhugaadha isaan komachuun osoo hin ta'in barsiisuudhaan itti dhiyaachuudhaan fadhii isaanii wantoota isaan sanii provide goonee jira amma fakkeenya hojii. No, you don't have to provide. Laal ati kan provide gootu ati maatii keetii provide gootu ilmaan kee guddifatu naam sor guddifatu. Mee carruma keessatti booda deebi'ee dubbadhaati itti fufaayisin hayyeessi dhagee yaadna kee bareeda. Wanni gochuu qabnu kuni guddisaa baduu hawaasni badaadhaa deemuudha malee kufaatii akka hawaasatti kufnee jedhamuu miti. Hawaasa ammaan tana jiru keessaa baalageen heddummaachaa maaliif dhuftee namni hundinuu atiis haadha abbaa si guddise fakkaatta ollaa keessa guddatte fakkaatta lammii si guddifte fakkaatta kana qabadha yoo haati baalageen abbaan baalageen si guddise yoo haati si arrabsaa abbee si arrabsaa si guddise atiis sarbu bubbataa isaan fakkii keeti jechuudha. Barsiisaan kee duraa haadhaa fi abbaa keeti. Arra hawaasni badaadha. Kun gartee waan akka soosaayitiitti kufaatii yookaan kufaatii dinagdee kufaatii poolitikaadhaa jennee akka hawaasa numatti jennu qabnu maaliif hawaasni keenya hundi akkasii miti kaa. Barnu keessa heddummaatan malee hawaasni keenya guutuu akkasii miti. Fayyaa ta'eetuuf caffee bakka rakkoon jirtu dhiibneeti bakka rakkoon hin jirre waa barbaannu. Lama shan carraan kiyyaami. Adam bare galgala haasaa turtanii obsi maaluma soddaan qabanya kuyyaa. Adam inni nu tokko cofanaa nu keessa jiraadhis haa dubbatu. Ayyee dubbadda bakka taanitti araaraan irraa fuudha ayyee. Muutu bira dhaamee warri kun laali caffee kiyya durillee baalageen numa jirti. Baalagee waan sodaattu qabdi dur. Haqiiqaa yoo waan kana walitti himuu hin dandeenye rakkoo hamaa keessa seenna. Oromoodha amma ka rakkoo keessa nu jiru. Oromoo keessaa
ummata amantii takka qabu warra amantii islaama jedhamu anaa fe'aati. Baalagummaa kana immoo ganda tokko kennuu hin dandeenyu. Namni islaama ta'e ka Oromoo hundi sa'aatii ammatti baalageetu heddummaata. Warri rakkoo fide namni ulamaa irratti masqala hidhee nama qabrii keessa jiru ka Oromoon illee goota kiyyettee ittiin walliftu gabbaasee arrabsu nama islaamaati. Namni hayyoota diqqeessu, namni saba arrabsu, namni hawaasa diqqeessu, namni muka hudduutti wal dhiibu, ka wal qalu, ka wal ajjeesu, ka wal salphisu nama islaamaati. Ummanni kiristaanaa Oromoo kiristaanaa abbootii isaanii abbootii amantii isaanii ni kabajan, safuu aadaa Oromoo ni kabajan, hayyoota Oromootiif illee ulfinna qaban akkuma dur nuti qabaachaati turretti. Oromoo keessaallee warri amantii biraa qaban waaqeffataallee haa ta'u warra pheenxellee haa ta'u jechuudha. Haqiin takkan taa'ee xiinxalee waan wayiituutu jira. Dur sheekotiin Oromoo tuni bulchiinsa biyya keessaallee gara aangoo kanarraa hawaasa achi gadi buute sanuu hawaasni Oromoo gaara keessa jira. Hawaasa Oromoo keessa teettee gaara keessa teettee quraana qaraasiftii uummata waliin jiraatti. Uummata illee akka koominiitiitti gaafsan akka namni waan balleessin illee qabatee deemaatii turte. Dhiyoo kana bara amma mootummaan amma jiru kana ol dhufe namni beela waan quufunsewuu jedhan beela dinagee qaban beela beekamtii qaban beela jechuun waa hedduutu jira gaa waan ilma namaarraa barbaachisu. Hawaasuma isaanii kana kadhaaf itti dhufan malee koominiitii isaanii kana ijaaruudhaaf dantaa hin qaban. Dhugaa kana yoo walitti himuu hin dandeenye rakkoo. Warra amantii kiristaanaa hawaasa isaanii hin gorsan, koominiitii isaanii bakka jiru hundatti jala deemaniiti to'atan, waliin jiraatanii jechuudha. Har'a salphina nuti har'a irra geenye kana ka akka hawaasaatti irra geenye gandaara argee galchuu hin dandeenye cafee kiyya. Namni arsiira baalageen hin jiru amma. Gandaan keessaa dhaladhe jechuudha. Ijoolleen takka nan kabaju ana arrabsiti. Haadha nama arrabsiti, mataa gad deebisee si arrabsiti. Kana har'a hawaasni keenya hawaasni islaamaa kun abbaa hin qabu. Abbaa jechuun abbootii amantii hayyoota silaa safuu uummata kana barsiisu hin jiran. Ati gaafa nama wallaalaa jala teettee waa dhageeffate dur namni uumamu ilma namaatti namni nama isarra waa beekurraa waa dhageeffata malee waa barata malee wallaalaa jala hin deemu. Bara ammaa namticha wallaalaa hayyuu dhufee faarsu argina. Ulamaayii dhufee namticha nama arrabsee haadha nama arrabsee gosa namaa arrabsee beekamtii argate ati hayyuudha ati goota jedhaniin arguu jirra. Yoo dhugumatti waan kana akka sirraa barbaanne salphannee jirra. Akka amantiiti Oromoo keessaa nama amantii islaamaa qabutu Oromoo illee salphisuu jira. Dhugama rabbii sanitti namni amantii islaamaa qabutu Oromoo diqqeessuutti jira. Oromoo biraatii miti jechuudha. Oromoon biraa nagaa qaban. Yoo waan kana sirreessuu akka barbaannu taate abbootii amantii keenyaa akka hawaasa isaanii to'atan. Ijoolleen baalagiin asirraa nama arrabsitu. Ka nama diqqeessitu, ka safuu cabsitu, ka lubbuu namaa balleessitu, ka waan meeqa balleessitu ganda qabdi. Namni hundi hin beeka. Cafeetillee ijoollee ganda keetiin beektaa, illee nama ganda kiyyaan beeka. Namni kun hawaasaan nama qabuu danda'a, nama adabuu danda'a. Akka hawaasni keenya dur namni akka gosaatti illee akka gandaatti illee waliin jiraatu san godhuu ni dandeettaa jechuudha. Kasan irra dabre immoo mootummaa jira biyya san keessatti. Yoo kana waan kana sirreeffatu hin salphanna wallaahi namni ani saayibni kiyya tokko wallaahi an amantii tana hin jijjiiradha naan jedhe dhiyoo tana. Jibbeetiin jira naan jedhe amantiin islaamaa kuni amantii marakkoo qabduyyuu naan jedhe. Amantii kiristaanaa kana laalee jechuun waan amansiisullee odhabe waan riyaalitii ilmi namaa lafarratti dalagu. Amantiin
raasoo tinjiru amantirra naasayin موت قرات namni amantii islaamaa deemtee quraana hadiisa laalta amanticha laalta malee nama hordoftoota توجي موت قرات ati amma asirratti deemtee akka amantiin islaamaa hanqina qabdu nama amantii kana keessaa bahuu deemu asirratti beeysa godhu jirtu noodii soona kanaa kana asuma kan keettoo fi asuma tuji gurbaa kun caffee noonoo caffee bakka wal dhaabaa bakka garis maal tatansa yaa lakki lama shee bara islaama wani choo akka namoonni bara amantii islaamaa jibbanii keessaa deemutti jiranitti himutti jiran akkatti akkana godhu okay win bada laal tuji amma dura nama sheekhaatu nama aalima jedhamu jiraatu wallahi an kafreetiin jira yesus gufte jee suuraa yesus irra kaatee masqalii gubbaa kaaye nama sheekhaati beekadhu nama sheekhaati kan mo digga dubqatu kumasi yesus guftaadhaa jeetti nama islaamaati as gubbaadhaa haasawaadhaa jira ilal saayimni kiyya kun kan mana jedhu kuni wallahi naantee yoo akkas ta'e namni amanticha sheekotiin madaalu namaani miti amantii kan madaalamtu islaamii amantii kan madaalu quraana keessa madaalu amantii malee namaan hin madaalu muut godhadhu yaada kiyyaa fixadhu sheekni fedharra haasee kafaruu danda'a aalimni fedhe haasee kafaruu danda'a nuti immoo amanticha laalla malee amantii santu maal ja'a amantiin sun dhuguma nama sun dhuga amma bar waan taatee as gubbat taatee namni jee himu jira dubartii xiqqeessa jetti haja'u amanticha heera amantichaa sana kan nuti ilaaluu qabnu malee namootaa miti موت قرادو بلسكي يا توجي يا موت قرادو okay tu ya يوني ني وان ilmaan islaamaa dalagan kanan balalefatin akka waan gaarii dalaganti oguu dubbatanii ani nin gadda namni amma hin gadda kana jedhu kun nama eenollee ibaada rabbiidhaa qabu itti dhagamti hawaasa inni keessa dhalate ummata isaa yeroo ulamaa'ii akkas godhan yeroo ulamaa'ii jirtu yeroo hawaasni islaamaa kun salphina addunyaarra hin jirre dalagu yeroo namni islaamaa wal qalee wal ajjeesee ka ammoo amantii takka qabu ka ganda tokko dhufe wal diqqeessu namni yoo jiraate waan kanaa oliitiyyuu ni dubbata yoo dhugaa dubbanne ka dhugaa dubbannu taate garuu cafee amma furmaanni waan kanaa maali? Ani rakkoon hayyoota kennaa fi keessattuu abbootii amantii kennaa abbootiin amantii abbaa hawaasaati. Warri kiristaanaa abbootii hawaasa kiristaanaati. Ummanni islaamaa kun haqiiqaa yoo naayiminaan jette abbaa hin qabu. Kanatu baalagee godhe malee durillee baalageen numa jirti. Baalagee abbootuma amantii abbootuma gandaatu ofii kiyyaatiin xalee arge. Ulamaayin keessi isaanii madaa'ee boo'anii hawaasa kana keessaa bahuudhaan salphatanii itti dhagamee qaanyawanii qalbiin isaanii dhabee baay'eetu jira. Lama shan geera. Fixadheetiin jira. Gabaabatti cafee waan kana yoo kadhaabnu taate gabbaanee waan Lama shan gee laala akka goonu caffee. lama shan dhaabe aduutu Dubbiin gartee bakka dubbii amantii bira hin jiru. Amaloonni nama amantii kana qabanii akhlaaqa gaarii nabiyyiin jawsanii wajji wal fakkaataa yoo jennu taate waliin fakkaatu. Tokko dhimma amantii osoo hin taane hordoftoonni amantii kana amantiin islaamaa ifaa fi bilisa. Namoonni asirra bahee fakkeenyaaf waa barsiisaa turan kaarraan tana waan biraa hojjetan hagabbanii gartee dubraa hojii qoblanii taphatanii waan ni jaalatan amala isaan nu garsiisaa jira malee waa'ee amantii islaamaatii miti. Gaafa gartee shoororkaan kutaa baa kana keessa deemaa turte tokko Shee Anwaarii fi raayyaa abbaa mancaatii fi Shee Anas itti himeetiin raayyaan kun gartee rabbii fittisa kaasee dura dhufe. Yaa uumee uummata keenya kana jidduu dirmadhaadha. Waanuman taane irra galgalaa gada
dhaloota bubbee kana malee karraa dubbachuutti jirru abbootii amantii teenyaa miti. Fakkeenyaaf dirmachuu isaan gartee rakkoo nu gidduutti uumamte laaluudhaaf irratti hirmaachaa turan an akka nam tokkotti ragaadha. Nama 3-4 dhiyeessaan ture fuula miidiyaa gubbatti. Dhiyeessaan ture. Bakki ammaas rakkoon jirtu dhalateenya tana maaltu jallisu jira? Dhalateenya tana maaltu jallisu jira jennee yoo kalaallu taate nama umriin isaa waggaa 95 hafuula miidiyaa kana gubbaa taa'ee akkuma isin irraa dubbachaa turtan hordofaa amantii kanaati. Hogga gartee maqaan rasuulaa dhaamee sallallahu alaihi wasallam ni jaa. Hadiisaas tokko ni hima. Yaa jara keenya. Bakki rakkoo guddoo nutti taate nama gurguddaa as gubbaa taa'ee garee WhatsAppii fi imuutii fi Telegram banee dhalatana akka isii wal arrabsitu arraba walirra leenjisuu jira. Akkamitti agartee yoo kanaan jettu taate rabbiin keessa nageesseen isiniin jedhe. Nama jabaa keenya tokko maarree keenya tokko janii fuudhanii bakka san nageessan. Anga arraba irratti miti jaboomni qiyyaa waa akkasitti illee waa nama jabaa miti anka gartee namni xiqqoo waan tokko anka san numaan batbatu numaan jaa. Haa ta'u gurguddaa as gubbaa taa'ee dhalatana saamicha barsiisu. Gurguddaa as gubbaa taa'ee nama ofii jabaa hayyuu silaa qabdu xiqqeessu. Abbootii amantii ati silaa qabdu xiqqeessu. Goota silaa ati qabdu xiqqeessu. Agartee nama Oromoodhaaf laffee fuudhee ganda galchu warroota kana firraa qabuudha sadarkaa jalqaba irratti ijoolleen xixiqqoon kanaa gad jirtu gurguddaan qaceellaan ni qaceela. Abbootii amantii gurguddoo nuti qabnu tana as keessatti corroqa tana keessatti corroqa sareedhaa tana keessatti as harkifachuun hin ta'u. Kana walitti hin dhiifne. Kana walitti hin dhiifne. Mataa gaggaragalchanii taa'anii arrabsan gabbaanii ittiin dubbatan. Goota qabrii baasanii gaggaragalchan kutuma waan kana keessa. Guutuu Oromiyaa kana keessa jabaa xiqqeessuun amala keenya. Nama eefa du'e booda faarsuun. Ilmi namaadhaa rakkoo uumamte mariidhaaf dhiyeessa mormiidhaaf osoo hin taane qaama rakkoo uumamte mormiidhaa dhiyeessuutu nu keessa kalaqamee jira abbootiin teenya. Rakkoo uumamte mariidhaa dhiyeeffatteeti ka itti galte fudhatee fi ka itti galfatees irraa ka'ee fi biraa deema. Arraan tana san dhabni. Qaama gartee bu'aadhaa jecha mataa wal jala qabatee bu'uma banafiita xiqqaa takkaa jecha. Fakkeenyaaf beekamtiin nan asirra caffeen goota, caffeen ayyuu, feemasa keenya jechee caffeedhaaf hankan nu maqaa caffeen jijjiirti, caffee ol ni kaafti. Caffeen Harargee keessaa nama tokkoffaa, Oromoo keessaa nama tokkoffaa on caffeedhaan jee waan inni caffeerraa jijjiiree natti hima. Ni jira hin jiru. Warroota gartee abaluu haasawaa beeka, abaluu jabaadha haanaan ja'aniif galgalaa ganama taa'ee gosaan waliin nama naqu. Deemii maqaa abaluu baafadhu abaluu arrabsi je'ee nama ergu garee tanaat as gubbaa jira. Gareen tun duraan baay'ee amma oofnee istaadiyooma isaanii kaan qonnee qamadii irra facaafe kaan jimaadha dhaabne kaan jalaa gumne gartee istaadiyooma sana warra bakka isaan itti walitti qaban san oofneetti nama 4 qofa galchine garee tana firraa qabuun dirqama taati jechuudha. Dirqama taati. Yaanni fedhe Juwaar yaada fedhe fidee yoo kakaasu taate yaada Juwaar kaase san yaadaan dura dhaabbachuu danda'u. Fakkeenyaaf ani qaama biraatti hin deeggara, caffeen qaama biraatti deeggara, Juwaar qaama biraatti deeggara. Yaada akkanaa gorsa akkanaa babbareeda irratti marii uummata irratti immoo qooda wajji fudhachuu danda'u jaakkita siyaasaa ala keenye. Qaama caffee fi Juwaar dheessu, qaama qalbee isaa dheessu, qaama 2-5 dheessu, qaama abbaa muudaa dheessuutu nu keessa kalaqamee qaamni kun maaliif nu dheesse beektaa? Hoggaa isaa waa dubbachuu kan dubbiin ijoolleen deemtuuf tun waan akkanaati takkaa dhalatan adda facaafti. Yookiin ammoo bu'aa wayiitii jala jira jettee ati achi fageessitee yoo agarte balaan si buute. Jalqaba namni firraa qabuu qabnu garee kirminaalaa tana tafuula miidiyaa gubbatti rakkoo nu jidduutti uumu jirtu. Kanarraa dubbadha malee ulamaan teenya maal balleessiti? Yaa ilmaan kiyya jechaan isiniin jau kana ifi qaanfachaatiin isiniin jechaa jira jegabbee sheeyamiin biroodhaa baabaa sheeyamiin biroo sheemmusaa soaalaatis akkasuma yaa ijoolleetii ya nuti kaleessa akkanan turre maaluma taatan jaa nama dhaloota ilmaan fi dhalee irraa qaanfataa itti dubbatu sodaachaa itti dubbatu maal akka sodaatan beektaa
haadhatee maarree godhii maaltu si galchee jaaniin. Ulamaa'iidhaaf ammoo jechi kun isaanii du'a tanaaf irraa sodaachaa dubbatan. Qaama ulamaa'iin akka arrabfamtu godhe qaama kana namni isin jalqaba irra duuluu qabdan. Eenyuu fi eenyu wal beeyna quba waliin laachuu dandeenya. Malee amantiin islaamaan nagaya qabdi ergamaan rabbi daandii kanaa barsiisaa hin turre warra akhlaaqa amantii islaamaa jallisan amantii islaamaa qabatanii deemanii waan kana godhaa jiran nama sanii jechuu kan nuti dhahuu qabnu. Dhifama naa godhaa nagatti. Fayyadi Joorsi Tal. Jawwe. Jala keenya mata duree bareedaa irraa maal jechuudha garuu arra rakkoora dhaabbataniiti rakkoota namaatu fideerraa gadi fageenyaan madde rakkoo ifa godhuutti jirtan natti fakkaata. Maal jechuu barbaadeeti? Hawaasni tokko hawaasa kajaamu maatii gandatti aadaa fi amantii qabdu. Aadaa fi amantiin ilmaan fi guddifatteetu ummata jabaata. Biyya jabduus ta'a. Ka'umsi rakkoo amma nuti har'a keessa jirru hudii dogoggorri qaama lamaatti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jetti lafa kaayaan. Eenyu fedhu tokko dhalli namaa tokko daa'ima fi maatii fi mana keessatti guddisa namummaatiin safuu hawaasaatiin yoo guddifne ilma jallaa mana kana keessaa gabbeetu ganda kanallee diigee aanaa kanallee diigee godinallee diiguu danda'a. Duuba gurbaan safooma mana diigumsa maatiitu jira waan ta'eef aadaa duudhaa hawaasa keessaa baddeetu rakkoo tana fidee jechuudha. Lammaffaan itti gaafatamummaa kan qabu qaama rabbiin diin barsiisi. Hawaasa kana itti gaafatamummaa qabda. Akka hegereen dhaloota kanaa yookaan uummata kanaan banneef waan barteen barsiisi jedheetti kenneetu daldala mataa fiitiif diinsaa yookaan himata akka isaaf hadiisnitti tolutti himachuutiin alatti hegeree hawaasaa irratti dhugumaan lafa irratti hojjechuu dhabuutu rakkoo tana fidee jechuudha. Isii tanaatu maatii diigamte uumee maatiin diigamte ganda diitee gandi diigame sadarkaa amma jiru kanarraan nu ga'ee dhaloota safuuf isaan sakkaa dhabe taanee uumamne jechuudha. Ammoo wanni tokko akka isa sirreessuu barbaadu maqaa namoota maqaa islaamaa qaban yookaan maqaa afaan arabaa qabaniitu rakkoo qaba malee amantiin islaamaa rakkoo hin qabdu. Namoonni sun ammoo bakka bu'ummaa amantii tanaan qaban. Isii tan akkasii sirreeffadhaa furmaanni waan kanaa maali? Tokko gadi deebinee aadaa hawaasa kaleessa eenyummaaf safuu san sakkaa qabu san uumuu danda'u irratti hojjechuu danda'uu qabna. Mana keenya keessatti an hiriyaa abbaa kiyyaa dhaabbadhee arrabsee haati tiyya gaafa harkanaa dho'itti yookaan abbaan kiyya gaafa natti hin dubbanne ani kana balleesse an osoo hin tahin guddisa mana kiyyaati waan ta'eef rakkoon tiyya achirraa kaatii jechuudha. Isiisaniitu balaa biyyattiis fidee akka uummataattis akka sabaattis rakkoo keessa nu galche. Fakkeenya fudhadhaa mee hawaasa Oromoo kana keessa. Mee hawaasa Oromoo Booranaa kan miidiyaa hawaasaa kanarratti ol ba'ee sadarkaa Oromoon keessa jirtu keessaa qooda fudhatu jiru ni jira. Hin jiru. Maaltu san fide? Hawaasni kun eenyummaa kaleessaa irra dhaabbateeti egeree dhaloota fiitiif murtee kennaa jira. Isiisantu balaa tana fide. Safuu qabaachuu dhabuutu hawaasa diigamaa kana fidee abbaa fi ilmi dhaabbatee abbaan fi ilma ifiitiin ilma haadha maareedha. Sadarkaa tana keessaa bahuudhaaf hawaasa safuu qabu uumuu irratti gadi deebi'uu dhugumatti amantii dhaloota yookaan uummata qajeelchuuf hojjechuuf minbara irratti bahuu sheekotaatu fi abbootii amantii barbaachisaa maddi rakkoo teenyaa tana jeeti nama amana galatoomaa jaraanaa kan dhuga isin jaffe. Jawwe laal naafsi tuji gudak rakkoon dhugaadha wanni jettee abbootii amantaa hoggana hawaasaati. Yoo hawaasni dhagahee jala deeme. Siree arraba bakki jirru
Sadarkaa hooggantoonni abbootiin amantiidhaa ijoollee baalagee tan sodaadhaaf as baatee hin dubbanne jiraan. Sadarkaa ijoolleen baalageen ulamaa'ee gurguddoo mataa gaddeeftee arrabsitu. Jechan taaneettuun wama ifii waliin jettu ulamaa hin jan. Wama ifii waliin jan hayyoota Oromootiin jan. Wama ifii waliin jan manguddoodhaan jan. Guddaan kabajan, hayyuun kabajan, ulamaa'in kabajan. Mee akkamitti ol fidda halkaniin ulamaa'intu as baatee waan akka dubbatte jawwe. Galatoon jaffe. Kaleessa hojii manaa isaanii qixa sirriitiin bahuu dhabuutu dogoggora irra ilmoon dhaabbattee guddaa fi arrabsu tokko fide hanqina abbootii amantaatii fi hayyuu yookaan maatii jabaa uummata san keessa dhalatee kaleessa hojii manaa hojjechuu dadhabeetu dogoggora irra dhaabbattee shiinni salphachuudhaafiti. Isiin sunis hanqinuma isaanii xiyyeetiin lafa kaayan. Awo, terima jirtanii haasawaa moonaatu hin dhageenye. Ni ustan isa maal mana itu mana sega. Caffee carraa namaa kenni egaa maal nama dubbatu kenna. Carraa kayya nama. Yaa bara haasuutti jiran hin dhagahu muutura kaatiin haasuu jiran dhihoon hawudha. Dheeysa qalbeessa. Xinnoo takka. Qalbeessa. Moo carraan nu gahe. Fayyada galatooma baga jiraattanii. Jaalqalbe itti fufi Yohaanaa kan. Si fudhadhu ayyee fudhadhu ittiin deebi'a fudhadhu ayyee. Ayyee jara keenyaan tana boodallee hin dubbadhu. Bamuda gula mana gubaan dubbata. Lakki abbaa mudaa dhaabbadhu. Ayyee hin dhaabbadhe sinirraa hin dhaabbadhe. Rakkoon. Carraan nu kennaa waan taate salaamni nu bira gahu. Fudhu cala fudhu. Kayya cafe jarraan maal cala jarraan kayya namna dursa jiru. Tuji dubbattee dhaabbadhu. Jooni dubbate. Dubbattee jirti reefu dubbattee.